ها شمار كفون المان ورمو بكجرتين تناجيني كوسنا قبل سنين جرا أنا نجاك ين قبا سنسك نجاك بدن أبدي رب الرقبة وانتو كوسنتي مو بربادة الناس مالني وروني كرا فيسبوك تين مسنجري تنجافة تنسنجر تاني كان مو بوليسكي يتوكوسمو أنا جلت كومنتين عبر سنجرا هدون سنجلتي فدوان اندافو gaafii isin gaafattan karaa messenjeriitis maalinni ati maaliif abashaa ጓደኛ godhattee maaf hiriyaa godhattee abashaa yookaan immoo nafxanyaa jechuudha. Waa hundumtuu sababa qaba. Nafxanyaan hundi xalaata Oromooti jechuu hin danda'u. Ani kuni akka yaada kooti jetti. Yookaan immoo Oromoo hundumtuu fira Oromooti jechuu hin danda'u. Kuni akka yaada kiyyaatitti akkanaaf hubattanii isiniin jechuu barbaada. Tokko kana lammaffaa immoo ati Oromoodha ati maali jettanii sababuma viidiyoo daqiiqaa 3 na gaafachaati jirtan hedduun isin galateeffadha Oromoodha. Sanuyyuu Oromoo xirritti kan waa takka hin qabne bishaan qulqulluu waa takka kan makaa hin qabne maanyaa Oromoodha. Maanyaa Salaalee intala Shawaa kanaafuu Oromoodha. Oromoo hundumtuu fira kiyya jettee warri amantu kuni dogongora keeti. Yookaan immoo nafxanyaa marti xalaata kiyya jettee warri amantu kuni dogongora mataa keetiiti. Sinegalee kanaafuu ijoolleen gaafa san guyyaa ayyaana sana wajjin dabarse immoo garuu abashaadha abashaadha garuutuyyuu immoo abbaan manaashii Oromoodha. Maasinii godhuu danda'are warra dhiira kana kan bakka hundumaa deemati ol odoosiin deemtanii of abbaaza'uu of baay'isuu baattanii maal gochuun danda'a? Anamma intala tanaa osoo isaafuun ta'in jechuudha. Osoo ishiin abbaan manaashii Oromoo ta'uufuu hin ta'in intala saba kiyyaaf ilaalcha badaa hin qabne nama anaaf ilaalcha badaa hin qabne jibbuu hin danda'u. Siigalee yoo Oromoon boo yoo wajjin booche yoon ani boo yoo na wajjin booche maafan jibba yoo narratti hin duulle maafan jibba. Kanaafuu ani hiriyaa godhadhee yookaan abbaa manaa godhadhee yookaan nafxanyaa wajjin jiraadhee jireenya koo horadhee miti. Biddeentu walitti nu fidee akkasanitti baraashe. Kanaafuu nuti yeroo mara waanuma takkitti agarree caafii qabannee ishuma urgufaatii oollaa jechuudha. Kuni bu'aa nuuf hin qabu. Sinegalee nama ilaalcha gaarii siif qabu nama ilaalcha gaarii saba keetiif qabu homaa rakkina hin qabu wajjin hoo jiraatte. Intala Oromoo takkaa miti barkan nafxanyaa heerumee yookiin nafxanyaa irraa hore. Isinuma warra dhiirotaa kana warra dhiiraa kanatu dubartii abashaa fuudhee dubartii abashaa wajjin jireenya horatee dubartii abashaa irraa maatii horatee meeqa keessantu jira. Sinegalee nuti koo dubartoonni dhiifa manaa godhaatu hedduu tokko of eega. Dhiira abashaa irraa hedduu tokko of eega. Dhiiruma kamirraa osuma dogongoree irraa deebi'a. Sinegalee kanaafuu akkasanitti yoo kan jibbinsa fudhatta yookaan immoo waan hin taanetti kan na fudhattan ta'e kuni dogongora mataa keessaniiti. Ani Oromoodha. Har'as ta'e borus ta'e waan sitti himu jechuudha. Ani Oromoodha. Iddoon inni itti dhaladheeyyuu abashaan itti dhalate hin jiru. Siigalee iddoon inni itti dhaladhe iddoon itti guddadhe kan abashaadhaan beekamte hin jirtu. Kan Oromoodhaan beekamte malee. Kanaafuu Oromoodha gurratti sinaa calawu hundi keessan jechuudha. Dhagaa. Kanaafuu yoo viidiyichi kan sin jibbisiisu ta'e immoo yaani kaasuu nan danda'a. Ishiin iyyuu daqiiqaa 3 jechuudha. Annaa akka kanatti naaf hubadhaa isiniin jechuu barbaada. Warri gaafii na gaafattaniif immoo galatooma. Ani biddeentu walitti nu fide bakka biddeen walitti si fide immoo ilaalcha gaarii yoo siif qabaate wajjin hoo jiraatte rakkina hin qabu. Ani wajjin maatii irraa horadhee yookiin warra dhiiraa ta'ee isaa wajjin jiraadhee waan akkasiiti miti. Haadha koos ta'e abbaa koos ta'e akaakilee abaabilee koos ta'e Oromoo qulqulluu. Sanuu Oromoo Arsii
Sinii galee kanaafuu akka kanatti naaf hubadhaa. Ani Oromoodhaan siniin jedha yoo nanan dogongora ta'e immoo irraa deebi'uu nan danda'a. Ani yoomiyyumaayyuu Abashaa maadheesinitti Abashaatti of hin kennu. Sinii galee garuutuyyuu bakka biddeen walitti si fideetti immoo bakka biddeen walitti si fide hojii keetii walitti dhufteetti immoo dirqama nama tokko wajjin jiraachuun jechuudha. Nama kana wajjin jiraachuun immoo yoo badii ta'e yaa dhiifama naaf godhaa. Bidiitoo sin jibbisiise kaasuu nan danda'a. Dhaamsuma kana sinitti immoo dhufee naaf galatooma yoon balleesse dhiifama naa godhaa. Akka kanatti natti dubbachuun keessanillee baay'ee gaariidha. Yookaan immoo namoonni na hubannoo dhabu yookaan immoo waan akkasii baqa yaada babal'isuu jaalata. Oromoon maaliif akka ta'e hin beeku malee waan takkitti yoo argate ishuma caafii qabatee haga bakkaan baasu sanitti isuma raagatii ollaan naa galuu hin dandeenye akka kanatti naaf hubadhaa. Ani afaan Amaaratu hin beeku yookaan kan dhiigni koo nafxanyaa ta'e yookaan Abashaa ta'uu miti Amaariffaayyuu hin beeku. Sinii galee Amaariffumaayyuu hin beeku. Nan dhagaa garuu Amaariffuma sanuuyyuu hin beeku siniin jedha. Kana akka kanatti naaf hubadhaa. Yoon balleesse irra deddeebi'ee dhiifama isin gaafadhaa. Guyyaa gaarii naaf oolan siniin jedha.